Jirra jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa teenya ta'arraa keessatti keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Rogeessa beekamaa xiinxalaa siyaasaatii fi daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed qabannee dhiyaanne. Jawaar ture irratti galatooma. Mee Jawaar haala qabatamaa siyaasaa biyyattii irratti kan haasofnu. Haalli qabatamaa siyaasaa biyyattii yeroo ammaa tanaa maal fakkaata? Sodaan jiru maali? Abdiin jirtu maali? Abdiinis sodaanis ni jira. Gara abdiin jiru sirni barree erga kufee booda dirreen siyaasaa bal'attee cunqursaan hidhaan namarraa dhaabbatee jira. Namni dur biyyarraa ari'amees biyyasaa galee biyyasaa tajaajiluudhaaf tattaafataa jira. Biyyi gara sirna dimokiraasii ce'uudhaaf qilleensi shurufkaan bilisummaa ni dhaga'ama. Kanarraa kaanee abdiin agarra. Sodaanii fi shakkiinis ni jira. Kunis bakka adda addaatti walitti bu'iinsi hammaachuun kan ammoo mootummaan to'achuu dadhabuun akka jirutti rakkoodha. Kan biraa rakkoo diinagdeeti. Diinagdeen biyya kanaa tokko jeequmsi siyaasaa waggoota 5 dabree hedduudha miidhe. Lammata immoo waan kaasnaa keessa jirus warri dura biyya bulchaa ture haa ta'e biraa kute. Kanarraa akka ka'e diinagdeen hammaataadha. Siyaasanis waliin qixxooyne haalli nageenyaa hamaadha. Sadeen kun wal ta'ee shakkiif sodaa biyya keessa fidee jira. Mee takka gama bahaa biyyattiitti gaddeebina. Abdiillee yeroo ammaa tanaa to'annaa seeraa jala oolee jira. Garuu haleellaawwan garaagaraa bahaa biyyattiitti ni mul'atanii ammallee lubbuun namootaa dabraa jira. Rakkoon kun maalirraa kanaa wajjin qabsiise komiiwwan takka takka kaa'anii jira. Jawaaris dabalatee mootummaanis rakkoo bahaa kanarratti hedduu dubbachaa jiran jechuudhaan hawaasni ni komatanii waa'ee kanarratti maal jetta? Rakkoon gama bahaatiin ture shayitaana sadii hin dalagamu ture. Shayitaan dura warra wayyaaneeti. Kan itti aanu abdiileedha. Kun shayitaana xixiqqaa isaan ganda keessa dhaaban. Wayyaaneen kutte abdiileen hidhame shayitaanii xixiqqaan sun jira jechuudha. Kanaaf yeroo mootummaan tarkaanfii fudhachuu eegalutti wanni hubatamuu qabu jeequmsi gama bahaatiinis gama kaaniinis sabbi haaraan eegale kun hidhamuu qondaalotaatii fi barbaadamuu isaaniitiin wal qabateeti. Kanaaf shayitaana xixiqqaa ganda keessatti hanqaaqan sanitti fayyadamanii uummata kan waliin buusu jiranii. Gama kiyyaanii dhusnee akkaan dhufeetti wanni hedduu irratti dalage dhimma Soomalee fi Oromooti. Maaliif nagee buusuu qofa osoo hin ta'in hawaasa lachuufuu waltanii waliin jiraachuun qofa osoo hin ta'in walii tumsuun dantaa siyaasaa diinagdee isaan naannoo kanatti qabanii hedduu barbaachisaadha. Kanaaf waan hedduu dalagine garuu hojiin gama sadarkaa hawaasummaatiitti dalagamu murtii siyaasaatii fi seeraatiin dabalamuu baannaan deeftee caccabde jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin hojiin itti baay'atuu fi dhimmoota adda addaatiin kan ka'e hojii itti fufiinsa qabu hojjechuu hin dandeenye, jala bu'uu hin dandeenye ni laaffatan. Gara mootummaa naannoo Somaaliitiinis gara mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e federaalaatiinis hamma sila saffisaan hojjechuu qaban hojii gama hawaasummaatiin hojjenne san lafa qabsiisuudhaaf tarkaanfii siyaasaa fudhanne. Fakkeenyaaf si kenne rakkoo naannoo Abaabilee jiru furuuf hojii hojjenne keessatti wanni mul'atu ni jira. Lola dhaabsisuu hin danda'amee ture. Haa taatu garuu lolli kun dhaaba bifa sabatiinsa qabuun akka dhaabate yoo barbaadu taate rakkoolee tokko tokko furuu qabda. Uummata gamaa gamanaa buqqa'e kana bakka tokko deebisuu qabda. Qe'ee isaati irratti. Kan magaalaa keessaa buqqa'e namni mana isaaniitti galee jira nama sana keessaa baaftee mana isaatti akka deebi'u godhuu danda'uu qabda. Kan ooyiruu isaa keessaa dheeyse ooyiruu isaatti deebisuu qabda. Kan ammoo waan manguddoon dalaguu dandeessuu miti. Waan humni nageenyaatii fi mootummaan bulchiinsi wal ta'anii godhuu qaban turan. Kana godhuu dhabuurraa kan ka'e keessattuu yeroo midhaan ashiiteetti hoggaa namni midhaan murachuudhaa dhaqu walitti bu'uun kan uumame. Waan biraa immoo waliin marachuu dhabuurraa kan ka'e kutaa adda addaatti gama kibbaattis gama bahaa kanattis rakkoon uumamee jira. Kana ammoo egaa mootummaan naannoo Somaaleettis hin cimsine if cimsuu irratti waan fuulleffatteef waan daangaa kana hangasmara fuulleffannaa gahaatti hin kenne. Warri gama Oromiyaa jiranis hojii hedduudhaan as Finfinneetti qabamanii waan jiraniif achi fuulleffannaa gahaa kennuu dhabuun yeroon deemtee walitti bu'iinsi kun bifa haaraan eegale. Haa taatu malee shayitaanii gurguddaan sun waan hin jirreef shayitaanii xiqqaan ibidduu qabsiisa malee bosona guutuutti gubuu hin danda'u. Kanaaf ammas yoo taate waan to'annaa namaa jalaa ba'u nutti fakkaatu. Kana wajjin qabate humna mootummaa federaalaa ni barbaachisu moo naannolee wal ta'anii furuu qaban asirratti furmaanni maal ta'u? Sadeen waliin hojjechuudha qaban. Mootummaan naannolee lamaanii walitti dhiyaachuudhaan
manguddoota biyyaa wajjin hojjechuudhaan furuu qabani. Mootummaan federaalaa immoo dhimma daangarraa waan taateef keessattuu waliigaltee mootummoonni naannoo godhan hojiitti hiistuurratti hojiin federaalaa baay'ee barbaachisaadha. Mootummoonni naannoo isaanii keessaa warra jeequu ka'u dhaabsisuu irratti dalaguu danda'anii warra humna naannoo bira dabree jeequu danda'u immoo humni federaalaa, poolisii federaalaa fi makalaakayaan fayyadamuu danda'u qaban. Kanaaf sadan isaaniitu waliin hojjechuudha qabani. Kun immoo akka malaaftutti ilaalamu konferansii nageenyaa maal jedhamee qofa osoo hin ta'in gadi bu'anii daangaa sana irratti dalaguudha barbaachisa. Kan biraa dirreedhaadha. Qaamaanis deemtanii daawwattanii jirtanii falmiin ni jirti dirreedhaa irratti dirreedhaan tan eenyutu gaafii jettu irratti gaafiin sun amma ni barbaachisa. Kana wajjin ol qabate humna alaatu harka keessaa qaba ni jaama keessattuu mootummaa Jabuutii warri shakkuus ni jira dirreedhaa wajjin ol qabate isin kan akkamiin ilaaltan? Dirreedhaan hangammaa amaddii 25 ta'an wayyaanidhaan turte. Soomalee Oromoon waan jirre irra wal lolti. Dirreedhaan amatatti gara biliyoona 9 galchiti jaan. San keessa 8 maqaa federaalaatiin irraa fudhatan. Biliyoona takkitti haftan irratti Soomaaleef Oromoo wal lolchiisan jechuudha. Kanaaf magaalaa uummanni lachuu akka gaariitti nagayaan keessa jiraatu. Nagayaan hoggaan siin jiru hiyyummaadhaan keessa jiraatu. Waan taateef duramee dirreedhaan saamichi irra godhamuu haa dhaabbatu. Warri uummata immoo waliin naqu jiru dirreedhaan keessa eenyu qabeenya qaba, eenyutu maal godhaa ture kan jedhu namni beekuu danda'uudha qaba. Kanaaf dhimmi dirreedhaan gaafii amma kaka'uu miti kasabuu qabu. Dirreedhaan amma 27 dabre kana karooraan ajjeefamte. Bara dargii irraa kaasee dirreedhaan Finfinneetti aansee magaalaa guddoo lammataa turte. Commercial capital biyya kanaatti turte jechuudha. Jiddugala wiirtuu daldalaatti turte. Dirreedhaan irra baadiyyaatti jijjiiranii jiran. Faabirikaalee gurguddaa achi jiranis kan gabara irraa guuru asii jechuudha. Kanaaf wanni dura godhamuu qabu dirreedhaan mirga heeraatiin qabeenya achi jiru irratti abbaa taatu uummanni achi fayyadamuu haa eegalu. Dhimmi uummata san tajaajiluu danda'u magaalaa san guddisuu irratti fuulleffachuu turre ni qaba malee ta'ee nyutii maalii wanni akkasii sun amma kun fanjii mallasaan bakka hedduutti kaa'e. Mallasaan fi wayyaanonni fanjii hedduudha kaa'an. Dirreedhaan takka Finfinneen biraati wayyaalee akkasi bakka hedduutti nuu fi uummata biraa waliin naquudhaaf fanjii awwaalanii jira. Amma fanjii sanirraa akka ijjannu barbaadan. Kanaaf uummanni keenyas uummanni hundinuu fanjii tana ijjachuu osoo hin ta'in fanjii tana suuta baasanii dhabamsiisuudha barbaachisa. Kanaaf amma marii achirra godhamus marii of eeggannoo guddaa gaafatudha. Mootummaan biyya alaa harka keessaa qabu kun hundi olola. An akka qoradheetiin jedhamu waan jedhamu Jibuutiin Somaa harka keessaa hin qabdu kijiba. Laal Somaalee bira dhaqanii Oromoon isin fixuuf deemti dirreedhaa keessaa haxaayanii isin baasuu deeman olola jedhamutu oofama. Oromoo yeroo taate Jibuutii qabataniitu warri Somaalee Oromoo keessaa ari'u kun hundi kijiba. Kijiba nama keenya wal ficcisiisuu ittiin deeman. Kanaaf Somaalee Oromoon waan irra wal lolan takka hin qaban. Dirreedhaa irrattis taate bakka hundatti uummata fiifuu saamamee miskiinumeedha. Kanaaf uummanni lamaan kun wal ta'ee waliin dalagatee nagee buufachee deemuutu irra bu'aa qaba malee ibidda namni biraa qabsiisuun gubachuun kun bu'aa hin qabanatti fakkaatu. Naannoo Harariitti achi dabarraa. Naannoo Hararii irratti yeroo ammaa kana gaaffiiwwan sadii calaqqifamaa jira. Namoonni naannoo Hararii irratti mirgi Oromoos dabalatee sabaaf sablammootaa kabajamee abbaan biyyummaa Oromoo kabajamee naannoo taateetti fufuu qabdi warri jaanni jiranii. Lakkii naannoon Hararii mallasiituu seeraan ala ijaaree diigamtee godina addaa ta'uu qabdi warri jaanni jiranii. Humnoonni faayidaa irraa argachaa ture. Saba dahatanii faayidaa sanitti fufsiifachuu barbaadanis ni jira. Jaara kamitti ilaala? Akkamtu irra furmaata? Tunis fanjii biraati. Uummata Harariitii fi uummata Afran Qalloo akka saba lamaatti adda baasuu hin dandeessu. Uummata Hararii haboonsaa dadarii. Siigalee kanaaf uummata addaan baasuu hin dandeenyu. Uummata kanaas yoo ilaaltaate Harariitti eenyuuf fayyade magaalaa Harariitti yoo jette warra biyya saamaa tureetu fi isaan keessaas Oromoo keessaas haa ta'u Hararii keessaas haa ta'u namoota hagootutti fayyadamne sabni lamaan wanta akka fayyadamne amma 27 keessatti. Kanaaf sunis naannoo haa taatu hin ta'in aanaa haa taatu
walaa naannoo taate aanaa taate godina taate hariiroon uummata Harariitii fi uummata Oromoo cimuudha qaba. Kun amma falmaa beekaati waan akkana hoggaawwan beekaatu uummata kana waliin naqu deeman. Uummanni lamaan kun uummata addaan bahuu danda'u miti. Uummanni hundanneetii fi uummanni Hararii magaalaa Harar keessa jiraatu uummata tokko. Uummata hidda asii yoo murte bakka hundaan dhiibu jechuudha. Kanaaf gaaffiin akkasiitiis ammatti hin barbaachisu. Wanni barbaachisu maali? Dura ce'umsa kanaatu murru. San booda uummanni achi afran qallootii fi uummanni Hararii waliin taa'ee mari'atee fudhata. Beektaa dhaloonni kun fa'aa qaanya'uu qabu waan akkanaa haasa'urra. Ama 400 dura Raabadooriin afran qallootii fi amiironni Hararii waliin taa'aniiti seera tumatanii waliin jiraachaa turan. Saboota Oromoo keessa jiran keessaa kan walabummaan isaanii eegame Oromoodhaan immoo tiifamee jiraate keessaa tokko saba Harariidhaati. Waliigaltee seeraa qaban. Waliigaltee lafa kaayamee itti tumamee ittiin bulamaa ture. Diina fakkeenyaaf yeroo warri Ijipti dhufanii warri Rauf Paashaa fa'aa dhufan ama 10 afran qallootu magaalaa sana irraa tiisu ture jechuudha. Sanii asiis bara Minilikii soo kataa'u taate lola sana irraa waliin irra dhuman Calanqoo irratti. Kanaaf uummata Hararii ama 400 dur hariiroo cimtuu akkasiisan qabaatee saba lama eenyummaa walii kabajee ammoo wal fuudhee wal keessa galee waliin jiraate akkasittuu jiraachuu danda'u. Of eeggannoo barbaachisa namni naannoo sanii. Harariin jiddugala qaroomina naannoo saniiti magaalaan Harar. Magaalaa Harar kunuunsuun saba Hararii qofaaf dhiifamtu miti. Ka saba Oromootiifis sabni biraatiis akka biyya tanaatti illee isa center of civilization kun hinfamuudha qaba. Jawwalli kun hinfamuudha qaba. Kanaaf waan xixiqqoo irratti wal loluu osoo hin taane waliin gad ta'anii magaalaa seena qabeettii tan akkami guddifte. Magaalaan Hararii ni duute baroota dabra kana keessatti. Warri saba kamiyyuu bakka bu'ee Ofidiyoos bakka bu'u Haabiliis bakka bu'ee naggadaa ture ifiif fayyadame malee magaalaa san ijjeessan. Magaalaan amma gaafa nu guddannu Hadaree biyyoo jechuun magaalaa guddoo magaalaa namuu itti godaanee keessa dalagachuu barbaadu bakka itti durooman tujjaarii naannoo keenya marrinkaa bitachuudhaaf kati qooyyoo galamsuu dhaqa. Kasarra Hadaree biyyoo dhaqa sii galee magaalaa akkasitti ol deebisuu irratti fuulleffachuudha barbaachisa malee tun taphaluuti magaalaan sun hawaasni lachuu wal ta'ee kan guddisuu qabu malee ta'irra walloon miti wannummaan irra walloon jirtu magaalota lachuu dirree Harariis duwwisaniiti nyaatanii turan. Kanaaf amma hawaasan nagaa waliif fidanii akka itti magaalaan sun guddattuu fi uummanni magaalaa san keessaaf naannoo sanii wajjin itti guddatu irratti dalaguudhatu barbaachisa. Affirmaatiif akshinii jaanii amma fakkeenyaaf sabni Hararii baay'inaan xiqqaa waan ta'eef jecha mirga addaa argachuu qaba waan jira. Garuu uummata Oromootu heera dabalatarra uummata Oromootu eegee ilaangaarraa asiin ga'ee warri jaanis ni jiranii akka ogeessa siyaasaatti kamtu irra furmaata qaba uummatichaaf. Pirezidaantiin naannichaa ammas gumii biyyoolessaa Harar irraa ta'uu hin qabu warra jaanii jira. Maal gorsitan isin? Humbarra kan reefu jetti mirga addaatii fi akkaataa Oromoo fi Hararii waliin jiraattu wayyaaneen nu barsiiftu. Isaan irraa barannu. Isaan dura ama kuma meeqa waliin jiraachuu jirra. Uummanni kun achi jidduutti eenyummaan isaa kabajamee fi dalagatee uummata Oromootiin wal keessa seeneeti jiraachuu ture jechuudha. Ammas kan ta'uu qabu uummata lachuufuu akkamitti gaarii ta'uu danda'a. Magaalattiin tunoo akkami guddatti. Jiddugalli qaroomina naannoo bahaa kuni akkamitti addunyaarra daran beekamee deemuu danda'a. Hawwata turizimii akkamitti ta'uu danda'a. Diinagdeen isaa deebi'ee akka duritti akka yoom akkamitti ol guddifnaadha wanni mari'atamuu qabu malee wanni xiqqaan amma haasawamu kuni Oromoo waan miidhamtu hin jirtu. Pirezidaantiin naannoo Hararii nama Hararii ta'eef Oromoo waan miidhamtu qabdu maaliif haboon isaa Oromoodha. Wanni dhugaa yoo jettee taphoo Harariitti Oromoo fi Harariitu adda gosa jiran kijiba. Nama keenya garuu akka sabaatti eenyummaan aadaan magaalaa sanii jawalaa sun kabajamuu fi guddachuun uummanni Hararii guddachuun aadaan isaa guddachuun wannummaan nuti kalee wal bulchaa turre har'a Harariin pirezidaantii ta'eef wannummaan Oromoo miidhamtullee hin jiru. Kanaaf waan akkanaa kana gatteenye mari'annee waan deemuu qabnu malee waan nama wal mormisiisu gaafii akkanaa kaasanii amma bara mee akkaniin jiran Harargee walii guutuutti maal fayyadamte magaalaa Harar irratti wal loluu dhiisi. Harargee waliigalatti jimaa fiitirraa qolata argataa hin jirtu. Jimaa fiitu jeneraaloota wayyaaneetu irraa fayyadamuu ture.
Maaliif magaalaa xiqqoo sanarra fuulleffan harargummaan guutuun harka Oromoon turre. Kanaaf Oromoonis uummanni Harariitis waliin ta'anii waliin mari'annee hayyoonni isaanii hayyoonni keenya akkaataa itti magaalaa san guddifnu akkaataa qonnaan bulaan naannoo sanii waliin itti guddatu. Amma komiin ka'uun jira. Lafti qonnaan bulaa naannoo sanii fudhachuu. Uummata Harariitii miti harka baasee fudhate. Hattootaatu akkuma hunoo lafa Finfinnee asii gurguratanitti naannoo isaa illee gurguraa ture jechuudha. Kanaaf hattoota kana keessaa baafnee akkaataa uummanni kun sirna gaariidhaan waliin jiraatu irratti dalaguudha barbaachisa malee gaafii xixiqqoo ajandaa xixiqqoo kaafnee uummata kana waliin buusuudhaaf deemuun bu'aan qabu. Waan immoo achumattuu furamuu qabdu waan xiqqoodha waan akkasuma guddaa miti jechuudha. Bulchiinsi haaraan ijaaramaa jira fakkaataa pirezidaantiin naannichaatis jijjiiramee jira. Asiin dura wal dhiibuu ture dhaaba lamaan jidduutti hangaan an beekutti uummata illee gabboonii mariisuun erga dhaabbatee waggaa 2 ta'ee jira. Bulchiinsa haaraa irraa maaltu eegama? Uummanni noo akkam godhuudha qaba isaan kana ofitti harkisee karaa qabsiisuudhaaf. Ijoolleen teenya gamalachuu wanni beekuu qabani. Pirezidaantiin sunis pirezidaantii uummata Hararii qofaa miti. Pirezidaantii uummata Harargee naannoo saniiti. Sabalachuu ija wal qixaatiin ilaaluu tajaajiluu barbaachisa. Keessattuu bulchiinsa gara gadii tajaajila kan nurratti city state waan taateef magaalaa waan taateef irra calatti magaalaa san guddisuu fi qonnaan bulaan naannoo sanii haalli ittiin waliin guddatu qabu irratti mootii gadaa wajjin qeerroo wajjin dargaggoota wajjin walitti dhiyaatanii dalaguudha barbaachisa. Humna nageenya naannichaa deebisanii cimsuudha barbaachisa. Gaafilee deddeebitee kakaatu jira dhimma bishaanii wal qabatu dhimma balfaa wal qabatu kanallee bifa seera qabuun bifa qonnaan bulaan hin miidhamneen bifa magaalaan hin miidhamneen waliin mari'atanii hojjechuu irratti barbaachisa jechuudha. Kanaaf gadi bu'anii hawaasa keessa seenu dhaabbileen lamaanis achi kan jiran uummata tajaajiluuf malee uummata addaan ciruuf miti. Wanni hangammaa godhamaa ture dhaabbileen lameenuu uummata addaan ciruudhaaf achi dhaabataa turan. Qondaalli shuumamu hundi waan nyaatu irratti hiyyoolloleeti uummata wal nyaachisa. Sun dhaabatee tajaajiltuu uummata ta'anii gargaaruu irratti hojjechuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf pirezidaantiinis warri wajjin jirus irratti mari'atanii uummata tajaajiluu irratti yoo deeman taate malee akka amma duratti uummataan waliin nyaachifnee yoo kan taate ammalleen turan. Kanaaf abdiin qaba. Dongora muddurata irraa akka baratanii fi amma uummata kana ol guddisuu irratti magaalattii deebisanii bayyanachiisuu irratti qonnaan bultoota naannoo sanii shakkiin qonnaan bultoonni naannoo sanii qaban waa'ee lafa dhabootii fi saamamuu irratti balfirra gatamuu irratti uummata kana shakkiisan keessaa baasuu irratti akka dalaganii abdii qaba. Gara filannootti deebinamee filannoo biyyoolessaa dhaabbileen siyaasaa tokko tokko haa dheeratu jechaa jiranii lakki dheerachuun qabu yeroo qabamee itti deemuu qabu warri jaanis ni jiranii paartiileen siyaasaa hanga gaditti caasaan isaanii kan amma biyya bulchuu jiru dabalatee paartiileen siyaasaa kaanis laafaadha humni isaanii gara jalaa jiru. Kamturra maalturra gorfamaa ta'e akka xiinxalaa siyaasaatti filannoon dheerachuu qabdi moo yeroo sitti? Filannoon yoo dandame as dhiyeessuu wayyaa'u dheerachuu. Maaliif caasaan gara gadii akkuma beektutti jigee jira. Caasaan gara gadii mootummaa tana Oromiyaa qofa osoo hin bakka hundatti caasaa uummata saamuudhaaf uummata tumuudhaaf ijaaramedha. Biyya humnaan bitu turan humnaan dhiitu turan. Amma qawween mo'amtee dirree keessa baatee jirti. Kanaaf humna biyyattiin butan hin qaban. Kabiraa gubbaa amma gadiitti caasaan keessatti namni hedduun golame dandeettii fi amanamummaa uummataatiin osoo ta'in bitamummaa sana wayyaanee qabuun keessa guuramee ture. Kanaaf uummata biratti amantaa hin qabu. San qofaami. Diinagdeen akka malee laafee waan jiruuf tajaajiluma bu'uuraatu uummataa kannaan jiru. Kanaaf humna hin qabu, amanamummaa hin qabu, biyya bulchee itti fufuu hin danda'u. Yeroo dheeraaf. Obbo Lammaan eegaan gotti dhufe yeroo 5 jijjiiree jira Oromiyaa keessatti caasaa kana. Uumaan jijjiiramne hammaatan deemte. Kanaaf caasaa gara gadii kana keessa nama jijjiiruu yoo adeemsu taate filannoo seenuun dirqama. Yookaan mootummaan laaffattee amma substate failure kan jennuun kufaatiin gara duudaarra ga'ee jira jechuudha mootummaadhaaf. Osoo mormatti dhufeen huune caasaa kana jijjiiruu qaba. Caasaa kana immoo kan godina tokkotti ta'e godina biraa geessuudhaan osoo hin ta'in uummanni akka barnootaatti sun hin ta'u. Kana mootummaan beekuu danda'uu qaba. Amma booda ifiin if bulchuu jechuun maal akka ta'e uummanni sirriitti waan beekuuf qabsaayeetis injifannoo isaatiin waan fideef nama paartiin jaalatu takka qondaalee paartii jaalatuun asii gad ergaa hin fudhatu namni. Kanaaf kun paartii biyya bulchuu qofa irratti miti.
paartiin mormitoota illee sirriitti itti yaaduu qaban. Paartiin biyya tana bulchuu deemu Oromiyaa fakkaachuu danda'u qaba. Godinoota keessatti namoota achi keessaa bahan namoota achi keessatti maaliif namni achi keessaa bahe dubbee isaa beekan ni hate moo ni faradee isaa beekan abbaa isaa beekan social pressure irra kaa'uu danda'an jechuudha. Kanaaf gaafiin akkasii qabu kun gaafii sirriiti gaafii moggatti dhiibamuu qabu miti gaafii mootummaa qofarratti miti mormitoonni keenyaas yoo katan taate daddafanii daayivarsiitii isaanii dabalanii boru nama akka hin dhabne amma bar maal jedhan beektaa maaliif namni naannoo kanaan dhufe waggaa jedhame nama achi hin qabnu jenna nama achi horachuun dirqama paartiidhaati dirqama uummataati miti. Kanaaf godina tokko keessa aanaa tokko keessa namni biyya bulchuu danda'u hin jiru jechuun kijiba. Isaantu nama danda'u san ofirraa dhiibee wayyaaneen beektaa mallasuu sheexaana hamaa beektaa bakka hundatti jallaa kana gara kanaa barbaadee baatiriin barbaadee ol shuube. Kanaaf amma jallaan moo kun bakka hunda waan jiruuf kana guuranii tol baasan ummanni jallaa dadhabnee qajeelaa keenyaan bullaa jechaa jiru. Kana immoo deebisuuf hin sirriidha. Mootummaan federaalaa namoota saamicha gurguddaa akkasumas dhiittaa mirga dhala namaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabee jira. Wanti kun naannoleerraas meeteekota xixiqqaa warreen jaaman hedduu jira ta'a. Hangam takka deemuu qaba fakkeenyaaf gara naannootti yoo seename dhaabbiin qabdu wanti tun warreen jaanii sodaatanii jira. Maal gorsitan asirratti? Dhaabbiin qabdu jaanii sodaatanii meeteek xixiqqaa jechuu isaanis. Galammaan akkuma jeetti itti habaasu. Sirnummaan gubbaan gadiitti hattootaan ijaarame. Kanuma osoo beeynu achi nu waacee jennee itti kennine malee rakkoo guddaa qaban. Keessattuu warri lafa saamaa jiru ture. Warri waa hedduu dalagaa ture hedduu. San caala garuu amma haala hamaa tokkoon argaa jira. Warri nama ajjeesaa ture. Warri nama ajjeechisiisaa ture. Warri ijoolleen warqaa fixaa ture. Ka haaromsaan facaafame amma deebii aangootti kan namooti jira jechuudha. Sadarkaa naannootti, sadarkaa federaalaatti, sadarkaa godina tokkorraa gara godinaa geessu. An ka warra saamellee uumame. Warra saamellee saamee Oromoon waa hedduu saamtee ittiin duroomte adduu hin jirtu. Wayyaanota irraa harcee nyaachuu turanii. Hedduu garuu kan dhiifamni godhuuf hin qabne warra nama ajjeese, warra nama ajjeechisiise, nama hiraar godhaa ture ka gaafa lammaan uummata irraa kaasu uummanni galateeffate amma deebisanii shuumuun dhugatti waan hedduu nama gaddisiisu. Finfinnee kana keessa yoo ilaalte amma Oromoo jaanii bakka bulchaa kana kan uummanni ofirraa ari'ee Finfinnee keessa dho'isu jiran jechuudha. Kun counter productive paartii kanaafis bu'aan qabu. Uummataafillee miidhaa kan qabudha. Jarri kun immoo yakka hojjetan waan beekaniif borutti gaafatamu waan jedhaniif jijjiirama kana fashalsuu irratti dalagaa jiran jechuudha. Kanaaf warri akkasii sun tawarra hateetirra tawarra nama ajjeesee, nama cabsee, nama hiraarsee, nama gidirsee sun itti ilaalamuu qaba. Beeki wanni hedduu ajaa'ibu jiru. Jarri kun haa hidhamanii hin jennee hubayitaa nuti hin gaafanne. Uummanni nu haa hidhaman nurraa kaasaa qofa jee uummanni. Nurraa kaasaa jedhanii hoggaa kaafamu harka dhahanii amma immoo deebisanii hoggaa shuuman hanjama fakkaatti. Uummanni nagayaaf jecha ceehumsaaf jecha isiniif rabbi ol gaafadhaa jee gaafa gadhiise deebisanii hokkatti shuuman taate uummata dubbii barbaaduudha taati. Tana meeteek xixiqqaarra Getaachoo Asaffaa xixiqqaan kun kanaatu na yaachisa. Gama biraatiin gara dhaamsaatti achi deemna. Yeroo takka mootummaan nu dhagee dhaabne jechuudhaan tarkaanfiiwwan takka fudhatamu jira. Fakkeenyaaf maqaa qeerrootiin magaalaa Hararraa bishaan muramaa ture, iddoo koosiin itti darbamu dhorkamaa ture. Kun qeerroodha jettee ni yaadda qaama biraatu harka keessaa qaba malee warri jaanis ni jiranii dargaggoonni nu qeerroon maal godhuudha qaban yoo wanta akkanaaf mudatu. Wanni sun maqaa qeerroonis hin goone maqaa qeerroonis waan ja'uudhaatti fakkaatu. Gartee mootummaan gaafa jabduu san akka feete gabaree godhu turte. Dachii isaan irratti dhaqanii bishaan baafatanii keessa dabarsan beenyaa isiniif kannina maal jedhanii uummata sossoban. Hin kenninee fi humna waan qabaniif afaan qabadhaa jedhaniin qotee bulaadhaan. Amma mootummaan laaffatteef
uummanni jabaatee bire Waan saadeeffachuu. waan isaa deeffachuu jira eegale ta qushaashaanis akkasuma qushaashaas gaafa inni jan gaafadhe uummata naannoo sanii beektaan asitti yaameetiin gaafadhe qushaashaa amma gaafa dura boolla guddaa keessatti gooneeti achirraa elektiriikni isinii dhufee ifaan isinii seenee maal jedhaniiti uummata guutan sanin goone dirrumarra kosii gatuu eegalan gaafa mootummaan irra humna qabdu caljee uummanni dhukkubaas tiitichaas ofirraa dhaya gaafa mootummaan laaffattu deeman irraa jeen kanaaf shirrii biraa waan jiru itti fakkaatu kanaaf wanni gama mootummaatiin ta'uu qabu mootummaan duris barachuu qabdi nuumtu waa barachuu qabna beekta amma booda humnaa fi kijibaa fi kana kanaan biyya bulchuu hin dandeenyu kanaaf uummata dhugaa itti himanii waan haqasaa guutanii fi waan haqasaa hin taane immoo lakkiitu haqateetii dhiisi jedhanii dhiisanii deemuudha barbaachisa bakka amma jirtutti bishaanis muramuu qabu balfilleen magaalaa keessatti kufuu hin qabu haa taatu garuu immoo mootummaan gabba'ee magaaluma jidduu taa'ee komachuurra dhaqee qonnaan bulaa keenya keessa taa'ee wal amansiisu warreen an beeku qonnaan bulaan keenya ilmaan adeerran isaata magaalaa jirtu miidhuun fedhu ilmaan adeerran saniitis qonnaan bulaa san miidhuun fedhan mootummaan jaruma kana tajaajilti nama samii dhufee miti kanaaf mootummaanis uummatatti dhiyaattee komii uummataa dhaggeeffattee uummanninis dogongora kalee isaati jecha mootummaa likki malee adabuurra dhiisee takka takka uummata biraa fi qoosa turan kanaaf murannoo sabboonummaa jaalala biyyaa xiiqii teknooloojii ammayyaa beekumsa walitti qindeessuudhaan waan addunyaa ajaa'ibsiise dalagamee jira sirna abbaa irree diiguu akka dandeenyu agarsiifnee jirra kan itti aanu sirna dimokiraasii misooma waaraa ta'e nagaa amansiisaa uumuudha kanarratti akkuma amma duraatti wal dhaggeeffata tarsiimoodhaan tokkummaa keenyaan deemuudhaan barbaachisa kana gochuudhaaf itti fayyadamne yeroo hedduu barbaachisa keessattuu kan barnootatti jiru barnoota cimu hedduu barnoota cimu qaba maaliif siyaasaa teenya garuu qixxeessine diinagdee tana guddisuu qabna diinagdee akka jara kaanitti hannee kontirbaandii guddisuu hin dandeenyu hurkaa teenyaan beekumsa teenyaan